Yoo Rabbiin biraa ta'e jedhee Rabbiin nu gargaaru tokko taanee bira dhaabannee haadha keenya kanatti mana ijaaruunis niin jedha. Galatooma. Ambar kan kee kana jechan darkaa badee kan kee kana jechuun dhabe waan hin jedhu qabu. Si galateeffachuuttis bakka darra darbeera. Jechan ittiin si ibsus waan an siin jedhus akkan siin jedhus hin qabu. Aboo Rabbiin bakka tiratti itti mataa ol si haa qabu. Rabbiin dachaadhaan ammallee qabeenya dhuma hin qabne Rabbi sitta kennu guumaa obboleessa kiyya qaalii. Wallaahi jechan dhabe. Naaziraadhu akkaawuntii isaa keessaan illee erguu danda'an rakkoon qabu. Akkasiin jedha jecha siif hin qabu 50,000 nuun jedheera innillee ulfaatu manni inuma ijaarama inshaallaati ulfaadhu. Mootii waan dubbatu yoo jiraate mootii na dubbatu. Akkam jirtu nagaa keessa. Eenyu Wallaggaa Sumee Wallaggaa birri 3,500 galchitee ammuma risiitii naa ergitee kaate hanga Rabbi si dandeessise wanna biraa miti mana itti ijaaruuf mananna irratti jige waan jedhaniif mana itti ijaaruu waan jirruuf waan humna kee waan galchuu dandeessu qofa waadaa seentee 100 biyya keessa jirtu 200 akkaawuntii irra galchitee mana itti ijaaruu barbaanna wanna biraa zargii karaa waliin qabuwan mana kana itti ijaaruu barbaanne qorqorroo inni qorqorroo bituu danda'u qorqorroo bitee inni muka bituu danda'u muka nuu bitee waa biraas hin kadhataan jiru manuma keessa taan mana isaaniirraa siqitti qabi jidduu sanatti jechuudha. Dhaabbata isaa rakkoon qabu. Irraasiq keessa galtee isin agarsiisuu dandeessa. Immoo aangirii boo'ichaa osoo hin taane birrii 100 ilaala mana isaanii jechuudha. Jiddeetti jallattee argaatu biti kunoo. Keessoo sagaleen aduu keessatti ba'a jechuudha. Bokkaatti itti roobaa jechuudha. Kanaaf akkaawuntii isinii kennaa waadaa komentii jalatti galaa suusuu mooditara fudhadhuu nama na harkifta jechuudha. Haasaa biraa tokko hin dhannu jechuudha. Suusuuf toofiq mooditara qabduu nama na harkiftu waadaan seensa waadaan isin seentan haadha keenya kana gammachiiftanii kaatanii waan baddan miti. Yoo hin dandeessu ta'e waadaan seeniin. Yoo hin dandeessu ta'e waadaan seentu. Ilaal mana isaanii. Manuma ijaaruu barbaanna wanna tokko sirraan barbaannu mana qofa bakka qorqorroo nuu biti bismaara nuu biti muka nuu biti bakka. Sinii galee? Kanaaf komentii jalatti waadaana seenaa warra galchuu dandeessan akkaawuntiin nurka jira kunooti isin agarsiisa yeroo tokkoon sawwarattu nurka jira ilaa mana isaanii kanaa jechuudha. Deebisii isaan itti qabi bakka. Manni gaasaa itti qabi deebisii. Imbaayis naa godhaa nama lakkoofsa barreessaa jiru. Okay rakkoon keessan maalidha immaayyee xiqqoo dubbadhaati. Dubbata nutti qabi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Rakkina koo naa dhageessaniiru. Ruuhin koo haara galfateera. Amma jammareera dayaan gammachuu biraa qalbiin koo haara galfateera. Andu'aahi malee ruuhin koo taa'ee ka'ee alhamdulillahi jechuu malee rabbii isin achi kaa'ee ana akkaa'ee rabbiin dhimmaa isaatiin anaafis waliin haasofsiise jireenya koo isinitti agarsiise ammaanuu rabbii koo isinii kadhachuu malee sila waa tokko ofitti dhabee otuu roora'u qalbii koo mucaa kana fakkaatee isin naa qaqqabsiise ammaanuu haara galfadheera haara galfadhaa du'aayin keessan siichuutti fufatamee ammallee isin gargaara isin hin gargaaramne akkamitti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Ummata keenya immaayyee naa obsi yeroo tokko haadha koo qashti naa obsi in jijjiiramta manni kun sirraa jijjiirama akkaawuntii qabadhaa nama lamaan baname kan isaaniiti maqaa isaaniif jechan ergee bansiisee jechuudha akkaawuntii qabadhaa keessanuu. Atuuf guddisi suuraa kaasee akkana dabase iskiriinshatii kaafama. Naa daba waan ta'eef yalla sekenni muraasa qofa natti so tokko natti ergi suuraan nani maa tokko natti ergi. No emu sun taane suuraa kaafannaa akkana dabarsaa yeroo tokko. Suuraa kaafadhaa ashokkaayii galchuu qabdan immoo warri adiraa piliis mana diisisuufanii. Rakkoon qabu dafaa sawwaradhaa. Talaas. Nawaan abbaa macaa endeseefu aliitiin maqaa nama namaati. Dafaa sawwaraa hundi keessan. Sawwaratanii? Sawwarateen as keessaa? Tokko sawwaratanirra. Of guddisi. Okay. Ashokkaayidhaan ilaa rabbii jedhaati wannan isinitti. Yoo rabbiin isa isin kallaqe sodaattan waan hin dandeenye waan galchuu hin dandeenye waadaan seeninaa. Waan galchuu dandeessan mana kana torbee keessatti irraa jijjiirree sooma kana akkasiin bakkeetti hin soomne gochuu qabna wanta biraa dadhabne. Sinii galee sooma kana akka bakkeetti hin soomne gochuu danda'uudhaa qabna.
Kanaafi waadaanaa seenaati warra keessa jirta waadaa seenaati nama carranaa kennaa isaan dhaabbatanii. Bakka ani gaadin bu'aa. Aha. Yeroo ta'e daqiiqaa goona eege mucaa online irraa na ilaabeera 5,000 magalchee risiisii erga. Risiitiin argi warri immoo galatooma warri immoo keessaanii kunoo risiitii keessaan na erga risiitii keessaan na erga asiin jechuudha. TikTok akka nama miiseejii namaa erguutti amaanaa ulfaadhu galatoomii rabbi dachaan bakka siifa buusu risiitii moonaa ergi mootii koonaa jiraadhu. Inshallah daqiiqaa goobichan. Ayyee ulfaadhu deebii rakkoon qabu. Ayyee deebii booda deebii tabarakallahu fiik. Ayyee namni biraa jira keenya kompiitiin godhaati dhaggeeffadha. Okay, as keessa jirta miti ati. As keessa jira miti. Toofiq as keessere. Warri Dubaayin keessa amma awwaalachuu barbaadan silkiin koo achi jala jira waasaappiin na dubbisa amma ammaa kana isinii galchee rasiita isinii erga. Birrii keessa lakkaa'amtu irratti galchitanii. Bum. Ashoo kaayida dubbiin. Eeshi baqa. Kana jalaan fudhadhamti. Silkii koo farfaalii koo jala tuqii Dubaayin keessa jiraattee naan akkaawuntii koo irratti ergita amma sii ergee tokko bira taa'u sii erga jechuudha. Akkas. Risiitiin moonaa erguu qaamaan namni dhufee natti jira. Qaamaan nama Dubaay jirtan. Muhammad haala keenya barcuma wayii irra teessisee kaameraa akkuma sanatti itti qabii nagaama tokkee. Waan taamu waan akka barcumaa irra teessise obboleessa kiyya daddafaa gad daddafaa. Kaashiin qaba gatii ta'e jennaan an silkii irratti hin qabu akkaawuntii hin qabu ani. Waan ittiin Okay amma nu gargaarta isa ammoo kana waadaanuu seenatu. Ayyee burte meeqa gargaarta? Itoophiyaa 3,000 nan gargaara. Itoophiyaa 3,000 3,000 ulfaadhu ila ammallee wanna irra deebi'ee seenitti burtukaanee osoo hin taane namoota bira waan hin dandeenye waadaan seenina wama dandeessan waan galchuu qofa dandeessan. Namni dhufee fochuu danda'u jira. Nama awwaalaa biyya isinii erguu ergachuu dandeessu toofiqii na'uu dandeessan immoo dubbisaa itti ergaa. Dubaay albaashaa jira diraama 200 nan gargaaraan. Lakkoofsa koo fudhadhuuti waasaappii na dubbisa. Toofiqii naa galmeessuu hin dandeessu ati. Lakkoofsi kee meessa jira. Fuuldura galmeessitu. Profaayilii jala jira. Profaayilii koo jala. Diraama 200 jechuun birrii Itoophiyaa naannoo birrii 6,000 6,000. Galmeessi waraqaa fudhu. 7,000. Maal galmeessuudha? Ulfaadhu galatoom amaanaadha galchi risiitiin argitole. Maal jedhu? Dhufee fuudhamanii arguu hin danda'an. Sirkaa dhufee fuudha rakkoon qabu. Hadhas fuudha beekur ganama sirkaa fuudha. Okay, kottuu fuudhee rakkoon qabu. Hayyee galatoom ulfaadhu. Okay. Itti qabi sirriittas isaa itti qabati obboleessa kiyya qaalii. Lakkoofsa jaraa galmeessuudha? Laa nama waadaa galu nu galmeessi maqaadhaa wajjin. Oollee nu galmeessi ilaaliitii nama waadaa seenu hunda isaa nu galmeessi. Bilbila tokkoon hin dhufa tokkee isa kana guruppiidhuma irratti maqaa jaraa barreessa waan ta'eef waatsaappii irratti isa tokkoon keessoon bakka inboksii irratti nu barreessi. Yookaan waa istaappii koo irra galii barreessi malee guruppii irratti hin barreessin. Waa istaappii koo irra galii. Waadaa galtan bilbila tokkoon nagalchi waatsaappii irratti galee waa barreessa. Hayyee galatoom. Okay ishii bal'aan itti bufi. Tokkummaa baay'ee gaarii hojii kee jibaree. Yeroo wanta dhugaa haasoof dhagaa hedduu madabeeta baay'ina hayyee toofiqiin fooloo naa godha suma taayisii feergu gadhee toofiqiin fooloo godha. Hayyee. Okay ishii burtukaanatis galatoo miin kun eenyunni mii moo maallidha maqaan isaa isiidha moo isaa mana ijaaruu kaayyoo. Akkaawuntiin isa waraannee akkaawuntiin akkaan fudhadhaa godha amma isin dabarsee ergaati. Hayyee 1,000 qabachuu danda'a. Amma nan jedhu keessaanis erga rizitii keessaanis erga tokkummaa. Isuusu sin erga okay akkaawuntii qabadhu ishii yeroo tokko sawwaradhaa. Yeroo tokko sawwaradhaa naa daba garuu. Okay. Sawwaree takkatu sawwaraa. Okay takkatu sawwaradhaa yeroo tokko. Okay yalla jalaal.
Sawaradha dafaati. اوكي يلا دبرتين سني ارجع شي رسيدي كيسان Hayyee galatoomii risiitii naa ergi amaanaa risiitiin dagatinaa walitti dabarsitan. ابشر ابشر Hayyee galatoomii. Ulfaadhaa galatoomaa. Rabbi isiniif haa kennu. Suusuu ollaa deebisaa. Hayyee. Suusuu ol deebisaa. Toofik suusuu deebis. Okay. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Kan jirtu fayyada. Nagaadha wallaahi. Ani illee birrii Itoophiyaa 3,000 ergaa fi Toofik dhuftee Akkaawuntii isa walattee? Yoo fagoo ta'e adda qabu kana marfeessa qabu. Amaanaadha tolee. Arriisitii an keessaanin si erga rakkoon qabu Toofik. Ani immoo intinii jira maali? Alguhaa. Waasappii koo fudhuuti waasappii lakkoofsa koo achi forfaadii laa fudhu waasappii irratti na dubbisi. Suusuu ollaa deebis gabaltaati. Okay. Ishi amma si dubbisa ishee. Hayyee galatoomi jimmaa hayyee. Hayyeesh. Okay haadha Fooziyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasi kuma jira ko ita kanan galchasi to fi kamma ranar rafu da wani sate ko kani be kana fakkaate ga To tokko si deen gaddaati diigaa bakan nabaanii hangalchaa fi ture. Sirriitti akkamittuu waadaa guutte haati Fooziyaa. Akkamittuu waadaa guutte. Haadha Fooziyaa naa barreessi gadi kuma jaa'ettee. jaabo iti kana di kana mali to fi kana rafu do amma galche fi boru galche Toofik galcha mumara. Toofik galchi si beek namni galchi. wasin ke to fi jechuudha da isattan kenna اكونتي سن ديبي سامي سوغرن دكا بيسن ديبي Hayyee akkaawuntii isa waradhaa. Hayyee akkaawuntii isa waradhaa yeroo tokko. Muitirra kaa dhiifamaa wajjin lubbu wacatu jira barsi. Okay. TikTokii tokko nan galee akka Itoophiyaa kun risiitii ergeera. Suusuu. Hala. Inni hin jedhi warra chiiftu arii wal si obbira. TikTokii tokko nan galee kwa risiitii achirra kaa'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni hin jedhi nama si biraatiin deemee dhiin. Aboota kuma. Awo aha eessaa tahaa warra gastii keessaati haadha keenya biraansee wayyee. Tokkummaa. Oo جري Dubbatu waan jedhamu. awo gaa'ishi. واي غنا غنا في Jabi akkaawuntii fi barreessi maallaqa ammaan naqaafi. Kunoo si barreesse amma si barreessa kunoo. Jabi yennaa barreessi. Hayyee kwa TikTokii tokko nan seenaa seenee. Jabaa nama hundaan hirmaadhaa jiini. Akkuma sagaleera suutiin erga. Amma min gargaaretti ati. Amma erga. Ammam nu gargaarta. 36 Itoophiyaa. Allahu akbar. Kuma soddomijaa Itoophiyaa. الله اكبر kuma meeqa? بارك الله 36 Itoophiyaa. Warninginatti kenne kaa haadharo. Warninginatti kenne. Koppiliin godhaa gaa'is. Kompilingi godhame hundi keessan. Koppiliin godhaa hundi keessan. Kana jedhe siraaji miti Warninginatti kenneera koppiliin godhaa. Kuma tokko. Kompilingi kana mee kuma ngeenye malee kompilingi ummata warri qabdan kompilingi warri birrii kennuu hin dandeenye nama kennu biraan ga'a. Waa asiin agarsiisa afani. Maanna xiyyeessayyuu dorkii kukkutee ibsa. Gastii ergadhee seeneen iyya asiin TikTokii tokko agarsiisaa deema. Jedhu. Okay. Namni tokko akkaawuntii agarsiiftu waan ta'e naa qabadhaa gaa'isi isin guddisa. Toofik akkaawuntii barreeffadha. Akkaawuntii barreesse eessatti barreessi? Inni agarsiifta fuula Facebook hakeetii irratti barreessi ooyi bilbila irratti sawwaradhu. Okay. Naa ergi. Naa adabe waan ta'eef. Kunoo ilaasuma kana agarsiifta. Toofik masanjaraan si erga kunoo Toofik. barreeffamu. Miseenjaraan naa ergi okay. Okay masanjaraan si erga meere Toofik. درتك ديتاج Kuma 36 ni jedhu amma gadi risiitii nu ergita miti. komiti. Siraaj. Maasuusu akkaawuntii sana barreessiteetti ergituu ni turkiin nadii deewasiisuus maal taate Toofik. Kunoon hin ergaa fi lakkoofsa sin erga kunoo misinjaraan yalla. Suusu lakkoofsa jalatoora gaafataa jiruuf miinatti jalatti nan barreessaa fi. Elaa qabadhaa sinitti ni maati.